There are basically 6 criteria for hijab that is given in the Quran and the Sahih Hadith. The first criteria differs between the man and the woman. For the man, the extent is from the navel to the knee. Hijaba fi ulaagaaleen akkaataa uffannaa bu'uuraa quraana keessatti caqafaman ja'a. Fakkeenyaaf ulaagaan jalqabaa dhiiraa fi dubartii gidduutti garaagarummaa qaba. Dhiiraaf handhuura irraa kaasee haga jilbaatti dhiira. Qaamni dubartii guutuun haguugamuu qaba. Kutaaleen mul'achuu danda'an fuulaa fi harka hanga harka shanachaa qofa. Isaan kun mul'achuu danda'u. The only part that can be seen. Hayyoonni tokko tokko akka jedhanitti fuulaa fi harkilleen haga shanachaatti illee haguugamuu qaba jedhan. Kanaafuu dhiiraa fi dubartii gidduutti garaagarummaa kan qabu ulaagaan jalqabaa isa kana. Ulaagaaleen shanan hafan dhiiraa fi dubartiifis only differs between the man and the woman. The remaining 5 criteria are the same for the man and the woman. The second is that inni lammaffaan uffannaan sun uffata akka boca isaanii mul'isuuf dhiphachuu hin qabu. Inni sadaffaan uffannaan sun iftoomina yookaan walakkaa iftoominaa qabaachuu akka hin qabnedha. Akka ati isa keessaan qaama argitutti. Number 4, that the clothes should not be so glamorous. Uffannaan sun hamma saala faallaa hawwatutti calaqqisuu akka hin qabnedha. Glamorous so that it attracts the opposite sex. Number 5. Shanaffaan uffannaan kan saala faallaa fakkaatu uffachuu akka hin qabnedha. Uffannaa saala faallaa fakkaatu uffachuu akka hin qabnedha. The opposite sex. And number 6, they should not wear clothes that jahaffaan immoo uffannaan nama hin amannee fakkaachuu akka hin qabnedha. Uffata nama amantii nama hin amannee akka hin fakkaannedha. Fakkeenyaaf masqala uffachuu uffata masqala firraa qabu uffachuu hin qabdu. Sun mallattoo kiristaanummaati waan ta'eef. Vaaneellaa uffata vaaneellaa uffachuu hin qabdu. Sun mallattoo amantii hindummaati waan ta'eef. Kanaafuu kunneen ulaagaalee bu'uuraa uffannaa hijaabaa ja'a. Garuu ulaagaaleen uffataaf barbaachisan ja'a kun hijaaba guutuu hin taane. Hijaaba uffataa qofa. Hijaaba carqii qofa. Hijaaba huccuutiin alatti hijaaba ija haguugee, hijaaba qalbii, hijaaba sammuu, hijaaba yaadaatu jira. Egaa hijaaba uffataatiin alatti hijaaba ilaalchaa, hijaaba amalaa, hijaaba amala naamusa, hijaaba nijjaa, hijaaba yaadaas ni jira. Kanaafuu waan uffattu malees islaamummaan hijaabatti ni amana. Waan uffattu qofa osoo hin taane akkamitti akka dubbattu, akkamitti akka deemtu, akkamitti akka amala qabaattu, akkamitti akka hojjettu barbaachisummaadha. Wanti walitti qabame hundi hijaabaadha jedhanii amana. How you walk, how you behave, how do you think, all put together is the hijab. Allah further says in Surah Ahzab, chapter 33. Akkasumas Waaqayyoon suuraa Ahzab keessatti akkana jedha. Suuraa 33 keeyyata 59 keessatti Rabbiin ol ta'an yaa nabiyyii kiyya haadha manaa fi ijoollee durbaa keessanitti himaa, isaanitti himaa, dubartoota mu'minootaattis himaa yeroo manaa ba'an jilbaaba uffachuu akka qaban. Jilbaaba uffachuun rakkifamuu irraa isaan dhorka. Kanaafuu Waaqayyoon inni hundumaa danda'u akkas jedha. Quraana suuraa Ahzab ayata 33 irratti akkas jedha. Dubartootaaf ajajamee jira akka hijaaba uffataniif. Akka hijaaba uffatan isaan irratti murtaa'ee jira. Akkasumas hin rakkifamanii jira. Kanneen sababoota lamaan Quraana keessatti tuqamanidha. So that they shall be recognized that they are modest and they shall not be molested. Now let me give you a simple example. Mee amma fakkeenya isinii haa godhu qoosumaaf akkuma fakkeenya fudhadha. Dubartoota lamaan obbolaa tokkootu jira haa jennu. Isaan lamaan obboleeyyanii walqixa bareedan baay'ee barbareedan haa jennu. Isheen takka hijaaba uffattee hijaaba haguuggattee hijaaba akka shari'aa islaamaan jaamu godhattee deemte haa jennu. Isheen lammadaa ammoo akka warra dhiyaatti quunxaa gabaabaa mataansii banaa huccuu qaamasiitti maxxanu uffattee deemte haa jennu. Huccuu faashinii warra dhiyaa uffattee karaa wajji deemaa jiran haa jennu. Isaan lamaan walqixa bareedan. Mee kararra magaalaa Mumbaasaa keessa kararra deemaa jiran haa jennu. Isaan kana osoo deemaa jiranii ummata ijjaala lamaan ijjaala wandalaaxee warra kararra tattaa'u kana ni jiraami. Kun kana bira dabraa haa dhufani. Isaan lamaan kana keessaa kamtu irra carraa lakkafamuu qaba. Kamtu irra carraa ummanni san lafaa kee isaan kam irra lakkafee kam irra haasoo barbaadetti dubbachuu danda'a. Hajara warra lixaa uffate sani. Kanaaf islaamummaan dubartii kabaja.
Gudeeddiin biyya kam keessatti baay'inaan raawwatama? Akka addunyaatti USA keessa jira. Akka FBI'n gabaasetti istaatiksiin bara 1990 bara sana qofa 100,250 ta'an gudeeddiin raawwatamee jira. Fi istaatiksiin akka agarsiisutti parsantaa 16 qofaatu akka ture jechuun gabaasee jira. Kana jechuun dirqama lakkoofsi 6.25 baay'istee argatta. 6.25 baay'iftee argatta. Walumaa galatti 640 gudeeddiin akka mudateedha. FBI'n bara 1990 qofa kana yoo qoodan lakkoofsi 365 guyyaa guyyaan gudeeddii 1756 ta'a jedha. FBI'n inni 1990 yoo istaatiksii dubbiftan bara 2005 fi bara 2005 qofa akka biiroo yakka Ameerikaa ministeera haqaa Ameerikaa bara 2005 qofa guyyaa hunda giddugaleessaan gudeeddiin 1996 akka raawwatamu dubbata. Mee yaaddi guyyaa guyyaan ministeerri haqaa Ameerikaa bara 2015 kanuma isniina hunda gudeeddii 2328 raawwatameera jedha. Kana jechuun sakandii 37 hunda keessatti gudeeddiin bikka tokkotti raawwatamee jira jechuudha. 2,328 cases of rape took place. That means every 37 seconds, one rape is taking place.